deebinee lammada walitti deebinee jirraa boqonnaa gabaabaa boodaan daawwattoota kabajamtoota hordoftoota sagantaa tanaa tun sagantaa muuxannoo jireenyaatii karaa yuutuubaatii fi feesbuukaa karaa adda addaatiin nu daawwachaa jirtan baga nu filattan isiniin jenna. Sagantaa teenya taarraa keessatti egaa itti fufaa jirru Haji Mukhtar waliin jirra. Haji. Assalaamu alaykum. Bareedaga. Baga walitti deebine. Baga nagaa walitti dhufne. Reefu khabar bakkeetti dhaabne hedduu ani hin beekne egaa daawwattoota malee. Masmarri keessa dabartan meetaa jiruun hoggaanii fi irra dabranii as wanna ja'an kana hogga seenaa taate keessaa fugizee jechuun obboleettii teeti seenaa taate dabartiiti hin booyin siin jette arra seenaa taateeti haasawamaa jirti waan bareedaa waan ajaa'ibaati isinirraa fudhachaadhaa jirra. Masmara gaa hedduu dabarree jennee akka ilma gabaree ture gabaree barra taatee barnoota irraa as jee nagada qotee bula deebi'ee nagada keessatti amma karaa masmara nagadaatti seenuu eegaltaniisa. Ayiwaa. Daldala magaa hon amma kufaatii fi ha'iinsa daldalaatiitu. Tana keessa naannoo. As keessa naannoo. Mee akkaataa daldalatti seentirraa agarru Haji. Akkaataan daldalatti. Amma duraa kunis naggadu teetu haa dalagaa humnaati beekte xiqqashoo wanta. Kan naggadaa beektaa xiqqashoo eegalee. Naggada sirrii eegalte amma. Naggada sirrii sun eegalee. Ayyee. Xiqqashoo nagada irraa tuqeetiin jira rakkaan itti seeni. Eekasee irraa tuqeeti. Jarrisi tuqeeti. Maallaqa gartee hatamee khattaabota hedduutti sun hin seene amma tokko irraas tuqeetiin ture. Akkasitti duba nagganni sun kan hin harreen eegale sun guddate. Guddatee harree takkaaniin eegale. Harree lama oofuun hin eegale. Harree takka feeteeti waan magaalaa fidedha. Magaalaa fidedha. Harree lama feete. Ilaa harree 40 fiyuu eegale. Jimaadhaan itti fe'a. Naannoo teenyatti jimaa beekamaadha. Akkasitti gaafidee qe'ee makiinaan sun girgireessuu ture. Oguu makiinonni as seenan isaanis nama harree tiyya sun dheessan osoo harroonni tun dhufne dafnee jimaa makiinaan geessan warri makiinaan deemu. Anis osoo makiinaan duran seeneen harroota kiyya naqa jeetiin wal dorgommuu turre. Akkasii gaa ati haalli sun osoo deemu naannoo nuti jimaa irra naggannu sun naannoo nooleetirraa jimaan dhufa nuti naannoo jaarsota irraa dhufa. Warra harrumaan gaffidan. Naannoon an jiru sun. Harree 40 jechuun gaabee shibar. Hedduudha harreen 40 yoo takka walitti diriirsan mataan agartu. Mataan agartu. Ni deemti wal jala deemti maati. Akkasitti naannoo nooleeti kan akkasii jimaan gaafa sirraa dhufu. Naannoo jaarsota irra makiinaan hin turre. Akkasitti yeroo boodaa jimaan gamasi as goggogaa dhufee karaa noolee kana karaa jaarsoo kana as seente. Yeroo karaa jaarsoo as seente jimuma harree kiyya sunitti jimaa idil irra bareedaa ta'e guyyaa tokko duba anaa fi harree warra harroota wajjin oofnuu fi harrootaan kireeffadhee deemu maamila harrootaa sunii fi waliin oogufnee jiru wal barannee wal fudhannee qaama walii taane. Nu idiluu daldalaa keessa jira warra harreen akka reessuufis daldalaa keessa jira warra deemee waliin naa qabu warra na wajjin karaa oofu anilleen sunumaan qaama goradee mirqaana suniitiin qabaabee makiinarra. Jimaan dhabamuudhaan gadirraa makiinaa fi maallaqni naa dhufe. Arraa eegalte namicha abbaan qabeenyaa jimaan guddaan akka achii bahu maallaqaas 50 kanatti geessa makiinaa tanaas itti geessa jimaa wulii makiinaa naa fe'amu. Jimaan kan naannoo an jiru suni bareedaa ta'e gubboonichi seen naannoo jaarsoo irra bareedaa beektaa dhufan kunoo 50 kunoo makiinaan naan jedha 50 naa kan makiinaan maaliin jedhe. Jimaa lakki ammaan booda makiinaan fidda. Lakki ani harroota kiyyaa wajjin nama meeqa. Adda nan baasin harree biyyaa. Nan dorgina maamila nuti walitti naggadachuu jirra. Lakki ani. Namichinis dirqamaan akka namee jira. Na cina deema. Anis harree tiyyaa armaan oofaatiin miilaan cinaa deema. Makiinaas cinaa oofaa kadhatanii. Hooseen ijee anis harree tiyya oofaatiin deema. Amma Ijarsa Gooroo bakka jedhamtu irraa magaalaa Ijarsa Goorootti irraa amma ximaa migayyaanaa beeku. Hamma magaalaa seennaa dhiyaannu. Si kadhata si jala deema. Cina deema. Anis harruma tiyyaa. Maallaqa fuudheeti makiinaa teessan galfadhaa deema. Maallaqa fidadee waan nu barbaadan harree tiyyaan nu hin fidadha. Ati jara kanaaf yaadde qaama makiinaa hojii fidee. Jara kanaaf yaadu jira makiinaa jibbeetiin. Dalagaa keessa hojii. Aboo gusi naan jaan jarri tokko eega makiinaa fidan. Eega dubbiin hugoo akka taatu. Saayibban na wajjin akka naga gargaaru jira. Firaa makiinaa tana raaqee balee dalagaatti uffinaan jira. Akkasittiin gaa warra harree odduu walitti dhaammannee aboo gaa dhiifama akkanaan na mudate. Silaa harree teenya irraan fagaannu jee makiinaan eegale. Amma gaa kiiloo irra qarshii takkaan qabaa beeku. Kiiloo 500 godhinaan jira. Kiiloo 500 godhinaan jira qarshii 500.
Guyyatti. Itti fufee jechuudha. Waan namnis naannoo sun egaa hedduu warri waa fitu kunis na jaalatanii anis hedduun hisaaba isaanii eegaa fi waan hin gartee isaan irraa dhoo'isuun qabu ifattiin dalagaaf waan hin galiniif irra deebi'eetiin galcha. Suniif na fadhan. Namni qotee bulaan kun gartee waan isaan galin okkuurra deebi'eetiin har'aas na gaafatu. Zaata akka booda na gaafatus xiqqoo dhaabbatee na gaafatus borum na gaafatus. Wata hin ifadhuuf. Waan amma isaa galchuutti hin galaaf. Suniif na jaalatan. Itti fufee jimaan guddatee kiiloo 500 kuma lama dhaqee jechuudha. Makiinaa sadii fanta deebitee narraa fuutti. Galchitee dhuftee. Kun kuma lama galchuu qarshii kuma lamaan argata. Ati yeroo gabaabduu keessatti osoon gartee maallaqaas warra keenyaas arkeen bee maallaqa kuma 80 ga'u warra soddaa kiyyaa kanatti waliin qabate. Amma intalaas naa kannan hin fuune malee guduunfaas narraa fuudhan qaalimaa naa godhanii achiin ta'a. Fuudhumaan naaf manni kaan naa godhanii anis achumaan naannoo isaanii sun mana isaanii tokko moggaa tokko kireeffadhee gala. Jimaas achumattiin dalaga. Osoo akkasii deemu jirruuti namichi gartee jibaa geessuun kasaaree maallaqaan illee nu jalaa kutee. Hayisin raafuu dhokone. Kan dura dalagaa na barsiisan maala inni bira taafee ani kuma 80 kiyya osoo jirruutiin maallaqa biraa toora 53 bokan na jalatti taafee laalee firraa ni kasaare. Jibaan kun nama kasaaraa beeku. Dura Somaaloonni tokko na dhufanii naan jaan yaaboo ati namichi sun dalagaa dhiisee galee bakkuma inni jibaa geeffatu sun yoo geessitee barkaa. Kan armaa bubbaarraa kun lama harkatu. Haasee baadiyyaarraa ol guurtu asummaan abbaa ta'e biyyarraa guuri. Armarraa isa guuri achi yoo geesse maallaqa bakka geessisu qabdu naan. Abu ammaan mirqaanee gaayyee dubbii gaariin dhuftanii jee jalaba. Amma tokkotti maallaqa waliin qabaatee. Amma makiinoo salphii naqa jee. Jaarsuddaa kiyyas karaa Finfinnee kutee obboleessa warra kiyyaa guddaa jira. Dukkaana jira maala inni maallaqa qarshii kun kudhan isarraa fuudhee dalagaa eegale. Amma gaajimaa ni binne. Jimaan guyyaa sadii booda maaliin ol deebi'an aan jaanii ni nirki. Boruus kuma achiin deebi'e kuma 5 fuudhe. Iftaanis kuma 5 fuudhe. Guyyaa kan kuma 7 fuudhe. Dabre guyyaonni. Ogguun kuma 80 sunirraa kun 15 malee. Fixe. Waan ol deebi'aatis dhabe. Makiinaa booda wajjin qoree hargeessa kute. Adda baasuuf dheeyite. Eegaa maaliin hiyyeessa jira jee. Kun argeessa dhaqeellee jimummaan nannee gati ergu kun cinaan horofama keessa kan gubatuu fi kanuma Somaaliin achitti hirattu ta'e. Orommaan deemuun kunis dhugumaaf karaa irraa mifaanis wayin biyya qaree waan nagada abooguun dhaqe. Nagattee isanii huccuunaaf bitanii huccuun irraa jire xuraayetiin jira baruu deema duruun wanni seene. Nagattee isanii mee hisaabaan jeen hisaabanii. Waan ani kum 65 erge kana maallaqa kunis achi qaraxaa kafalme kun horofa keessa gubate kun makiinaaf qabne. Hisaabanii si fixan. Kun qawwadaaf muranne kun waan qarshii kum 2 ga'u takka galchan jechuudha. Achoo muddiin na cettee gattaa'e. Akkaanti galuu sin qabu taa'e. Jaarsuddaa fayyaa akkasitti natti ergee fidaajeen. Aboo kanas barbaadu jiran jira. Yoonii fi maallaqa sun eessa baaftee na gaafachuu baattan. Bichaan dhufaan jira. Namni si gaafatu hin jiru jira. Akkas taatu ni hin gala. Akkasitti na fidan. Gandattuu deemuu jibbine. Dhufee mana naa ijaaruu eegalanii mana ijaarrachuu eegalee mana ijaarradheetiin gaa mana gada kiyyeessu utumaan silaa jalaa isis taatutti eegaladha jee naa ofu jiru. Eessa ijaarrata mana? Ahmad Imaam. Ganda keenya amma gadaan dhufee itti galee. Gadaa kanatti ijaarrachuu. Ahmad Imaam sun gadaan dhufee itti galee namicha na fidee kan gartee dalaginuu su wajjin. Anaa mana kanaan fixin qorqorroo dhooyinee kana jala jajjaarre. Akka tasaa gaa jaarsi soddaa kiyyaa kun nama gaariidha. Fuudhuu qabdanaan jee. Ganama tokko subii wajjin deemnee salaanneetuma. Masgiidaas deebinee anis mana kiyyadan qaradhee innis mana isaa seene. Daqiiqaa 10 booda hulaan irra dadhabu. Qayyii bani maali dhiiroo maali balle. Na dhageessa dafee abbaa kiyyaa mintalammaan sii kan naan jee. Xiqqoo akka waan aaruu qabuutis na fakkaata. Akkasitti akkaan nuti hee'uun beeku gurbaa tokko na bira jira. Dhaqee ayyoota inni bira dhaqee cee maali jeen dubbiin. Kumaasa waa takka sodaatiin naan jette. Waa takka rakkoo jirtu waa takka iyyaatiin. Ayyoon haatiin fi abbaan keetis nutuma isii kan iyyaatiin naan jette. Obboleessa irra kiyyee biraan dhaqee akkamiin jenna dubbiin ta'u. Waa takka abbaan jennaan gaa jeedha. Maal ta'atti dhiisinaan jee gaa waan abbaan jennu goona. Bishaanumas yaa ofii gandoolii yaa ofii jimaa mirqaan harawaachi. Oogutee dubbiin lakkumaan ani akkamisa dubbiin tun osumaan jiru. Bana biri tokko na bobbaa kiyya kana hodho qarshii kuma kana fuudhi huccuu miiccatee dhufuun dhaqqabu. Dafi huccuu magaalumaa fi kaayi marxoo ta'eetii fi jaakkee ta'eeti. Dafi kottu jiiniin jee.
gubbaan kiyya dhufe dura arusni kiyya galee dhiichisee manuma tokko kan jimaatti bitan keessa mana dullacha tokko keessa naa galchanii hangitiin kun idil warra jimaatiin irra katabbiidhaati achoo naa bal'isanii seelan waa yushaa naa godhanii gubbaan kiyya dhufe arusni nu gale akkasii gaa maallaqa duraanuu kuma 15 naa fi cinaas manaan irraa jaaru jira miti maallaqa guun ani wanni jeegaafas fuuninis rakhisha namni baadiyyaa fan qarshii 400 fuudha fuunee maallaqa qarshii 1,500 sorodhee jaarsoo daakhiyyaallee 2,500 magaalaa dheenee meeshaa waan feenu da'aballee bitannee qabu qarshii 900 da'abamma feenu bitannee galle jechuudha 2,500 ni utirfi fuunee namni 1,000 magaalaa dhagaa akkasii gaa jireenya achirraatti fufee achi eegalte jechuudha dhugguuniif hin fuudhee guyyaa 10 kana taa'e maaliinis dhumina harkaa 3 waan hin geenye malee ta'eetiin kute jechuudha guyyaa 23ffaa dalagaan gamma dhaabbatte dalagaan dhaabbatte alama naggadaa beetee maanta masmara akkatti oofnu alama naggadaa keessaa baanee akkaataa kufaatittiin dureen kenna kun naggadaa keessa jirra amma kufee naggadaa keessatti daawwattoonni keenya akka naa qabatu jeeti boodarra sagantaa nuti qabnu sagantaa alama waan meerkuurii waan ja'an haajii fi meerkuuriin hariiroon isaan qaban maaliiti jettu waliin qabnaa inshaallah nurraa fagaatinaa isiniin jenna hayyaa jettu naa amma naggadaaniin kufe jechuudha naggadaa keessatti kufe maallaqiin aan gaafas qabu 80 sun makiinaa 4 ni bita ati 80 sun duratti maallaqa 20 fuudheetiin 10 abbaa kiyya bira geesse dibootaan bitatta jeenitti dhaqe 10 ayyuutii yaafin geesse abbaan kiyya 10 itti geesse 80 kanarraa lakki kana malee maallaqa barbaadde 80 kan taa'u guyyaa 2 harkadde abbaa keetii fuutee 10 geesse geesse abbaa kee haa 10 fi inni tokko wal narkin tu abbaan kiyya faanii fi nama tokko nama sun duraanii jiranii lakkaa'u maallaqa shilingii lakkaa'anii beeku qarshii dhibboota keessatti shilingii 200 lakki shilingii deebisanii naannoo Somaalee irra nu dhaale miti Somaalee gaxaannaa miti naannoon biiraafam jaarsoon tun barri Somaalee gaxaanti Somaaliinis bar shilingii lakkaa'utti maallaqa suniin nool dhaalee jira shilingii meeqa jimaan kee kun qabeenya kun dibichee ooyiruu geesse shilingii 1,000 jettaan qarshii 500 shilingii 500 yoo jette qarshii 250 shilingii qarshii 10 geesse shilingii 20 jechuudha jarri manii lakkaa'an abbaan kiyyaa fi musu rabbi aramatoo fi shilingii gula lakkaa'anii shilingii aya 2,000 shilingii 3,000 shilingii 4,000 shilingii 5,000 ogu shilingii 7,8 ingeen duraa facee izaamne as deebisanii jalaa rabbii asitti oolan jechuu dandeessa qarshii 4,000 sun osoo shilingii awo shilingii 10 geenye 10 takka ogu 12 ingeen facee maas si karra godhe waliin jaanii boos meeqa jenne bakka sun shilingii maarra jenne akkana maallaqa dankaa'anii beekta ati boot sunis bitatee boodallee nama bira kakkaa'e ayyooti jallee akkasii fuudhee 10,000tti geessee waan gartee gullittii sun gurgurti amarra isatti baasaa suni akkata isaa eesaa fidee unaan jaa maallaqa egaa amma isinee maallaqa sibeeti gaafa dhingata qoraa wanna godhuu fi turte naaniin gurguradha isaanittis ajaa'iba taatee akkasitti firaa du'aayis godha jeeni akkas biraa deemi duba naggada sun keessatti kufaatiin dhuftee sun keessatti ammas ka'ee haaretti takka jee jalatti eegale jimaa fa'aa bibbinnee naannoo ta'e jimaan beekamu faca'ee mamaaleen maaliin jiru dhume bara dandaas dhiise fuudheetiin guyyaa 23 tokkote bultii dhiiftee moo bultii dhiisee maallaqa itti barbaadettee qotaa wayin barbaadde jee qaamni su'aala dajee ati guyyaa beeloo itti warra keessan irraa qarshii 50 rakkate mashruuf fudhadhuun jee fideetiin dhufaa deemeetiin dalagaa qarshii 3,400 yaafe 4,000 kana yoo ta'e nyaanni dhumtiimi 4,000 kanati mashruufa guyyuu irraa fudhadhu anniin deema wayin funaana kasitti warra hiyyaas kana wallahi nama gaariidha waan takka jalan deemne deemaa funaana naan jette akkasitti achiisiin guyyaatti qarshii 20 waan isiin geeffaratteetuma jiraatti guyyaa 23 dhabame jechuudha naa fuudhee guyyaa 23 deeme heera baadii taa'ee ganda keenya kan jiwa sun ittiin deebi'achiin gan naggadan akkasitti makiinaan naggan qotoroo gaafas gaawwanniidhaa jira halkan gara xeellaa jira xeellaa kan ramammiinee yaan raasa maalli keenyas qarshii ibba fursha makiinaa takka kireeffannee makiinaan rakisha kiraani nama wajjin walirra fe'adha sangeera jedhanii waan ta'e qashoo ogunaani kumaa 400 hingee ila qullaadhaan dhagee karaa dabballee kana galaanee dhufee galaanee naa makiinaa fi jimaa fi nutuu rabbiin nu baase jaakeetti nurraa baafatee maaleen amma sunis qote akkamittiin galaboo baleetti tol deebitiin qarshii 200 alaa jeeni gale ganda dhaqee
akkana wanni sun naan taane akkanaan nu mudate ammaas maan deebi'ee jee guyyaa lama bulee deebi'e. Garaa murattu. Garaa muradhu. Akkana waan namni. Dheengaddaan kuma saddeettamu. Kufaa jechuun nama kufeechitti hafu malee. Kuftee ka'uu danda'u. Kufanii ka'uu danda'u jabeenya jechuudha. Amma achiittiin fufee wanni sunis nu ta'uu dhabdi. Oliin deebi'e jechuudha. Ol deebi'eetiin uummata tokko harka dhee Somaalota tokko. Somaalota kana wajjin waliin maxxanee jibaa fiduu dandeessa. Ni dandeenya jibaa bituu ni danda'a. Nama ogummaa jimaa qabu jedhanii na dhufanii maallaqa tokko dhufee na eegalchiisisan. Amma manni sun cinaa sirriitti jimaa geessaa osoo nuuf. Ani egaa dalaguma irraa hin haajamanii maallaqa irraa haajaa miti. Makiinaan ni fe'aa. Uummannis Somaaliin dur beektaa nama keenya kana nyaattee atuma deemti. Liqii namaan irra deebiftee qottee jechuudha. Achiin gad deebi'e. Gaafaan dalagaa oofu sun xiqqoo gandaaf mashruufaan kan nu ture. Warrumaa keetii. 200 warri kiyya kun walitti qabee kuma torbanaa keessa. Ati kubaan qabdu. Akkaan itti galu gun dhabi kuma tokko naa ergitee qonnaan jette. Hin galee. Fakkaatti dheete. Kun maallaqaa jira. Mana daabboo tokko akkana jijjaarannee qabna. Mana daabboo sun irraa fixannee gufuutu yabbee jechuun gufuu gartee mana daabboo tan daabboodhaan dalagan qaba. Ati muuxannoo gufuu duraanuu ni qabda. Ni qaba. Muuxannoo duriin qoqqootoo tureemi. Nama muka naaf otoo islaalee jaarsotaa kiyyaarraa sammaana naa kan nijeeni. Innis qarshii kumsa diimoo kana naa kanneen sa'a. Warri kiyyaa sooyi taatee maallaqa ni qabanii. Daqiiqaa fidannee. Fiimnee muka fotteessu eegale muka fotteessinee finnee mana daabboo shiillee maal jennee daabboo buusu eegale. Amma daabboo ni buufnaa ni gurgurra magaala abbaaf nama. Anis tana keessa baruun qaba jireen itti seenee inumaa daleetuu dadhabdee hin jirre wajjiniin seenee buusa. Akkasii gaa daabboo teenyee sana itti fufne jechuudha. Dhuguusiin magaalaa irra jimaan qaqallachuu eegale. Ani beektaa wanni si keessa jiru beektaa si keessaan baddu ogummaa itti qabdu. Dhuguusii warra jimaa naggatu kana warra jimaa fidatu kun magaaluma keessaa bituu malee harreen baadiyyaa fiduu ogummaan qaban. Aboo injeen qarshii kun tokko tokkoon akka naamee isin afur mooshanii jira. Naa isinii fida. Jimaa kana naa baadiyyaa bobbaasee isinii fidaan jeen. Hammi tokko boo mana daabbootti ida'uu deema hasaareetti galee jaan. Hammi tokko immoo gurbaa tokkoon naamee maammataa jubbaniisu Jamaal Haaji. Qarshii kuma tokkoon akkanni. Warra baadiyyaatiin beekamee kan jimaa harreedhaan naaf ture. Nama tokkotti ergeetiin jimaa fidee harree lama fidee dhufe. Harree nu magaalaan jimaan magaalaa hin seenu qonyumaa fi hawwanumaa duyda fide malee. Harroonni kun eessa yaan mana muktaar gayyaaf jira raayyaa namuu dhufe. Aboo jimaa kaanuu hirijan. Roon akkan naajiitti maamataa jiitii qarshii kuma tokkoon akkanne. Akkamisinii kana maamataa jiru lakkaate hoo jedhanii kuman akkanne namni afur kuma afur. Mana daabboo kiyyaa sottoo ifachaa tuman ammaa sii gale. Osumaan achi galee gaggalchuutiin kumkula lama argadde. Taatee amma tole. Amma tanii makiinaan ergee qullaa galee sun tanarra wayyaa'u. Kumkula lameen kiyyaniin fudhadhee mana daabboo siddiseetiin nagade jimaa cinaadhaan eegale. Ogguuniifiin oofee rabbiin beektaa gusi xiisuu fadhi bakka fadheesse xiisa. Dalagaan sun dhaabbatte kan jarriin akka akkannee sun ganama gunga kee namichuma tokko kan Somaalii kan maallaqa hidhaadhaan deemu kan jimaa dhabanii eenyu jimaa beekan nama barbaadanii dhufanii beektaa na dhufe. Warra kiyya gabbaanii gurbaa Somaalticha gaafa kaan gaafa arma daleeydan sun isin bira dalaguu ture sun isin wajjin dalagu sun mana jala ta'anaan jette. Gunkee. Wal beeytanii. Hoo maamadhee reeyyisaa dhufte. Aboo dhufeeti. Maallaqumas baase. Masha. Jimaa. Amma jimaa daalachaatu hin jirre naannoo funyaa jibaa sun qotan jimaa adii. Barbaaddiifiti. Amma sirraa barbaadne jee kiiloo dhibbala. Saayikilaan qaba. Saayikila tokkoon bitadhee qaba. Saayikiluma kiyya irratti hin beeku. Silkiin hin jirtu gaaqaan hin dawwal. Aboo ganda idil waliin hin gee jimaa na fidaa hin jeeni. Jimumaa guyyaa sun dhaabbate kaan. Afeereetiin fitee harreen tiyya duraan wal beeynaami. Warra harreen tafeetiin yaammadhe. Ergaatti erge miila nama erganii beeytaa dur. Akkasii gaharreen tiyyachiin naa qophooyte jimaa duruun bite. Asrii fi addanii miilaan. Karaa funyaan jibaa kiiloomeetira 55 akka inni ta'a. Miilaan geejjita kana boodee. Funyaan jibaa jira moo Somaaltichi? Somaaltichi. Guddaan gartee maallaqa ni ergachii jira. Inni dhaqee wal barree. Waan qophiidha. Waan feetan nagaafadhaa hin jiru. Amma kuma kudhan akkannan deebiin. Ogguu kuma kudhan akkannan kuma kudhan kananiin furdee ittiin fufe. Osoon dalaguutiin fayyeewu kun soddomfaa argadhe. Amma kun soddomfaa argadhee namichi birattis maala inni hafe. Saayiba kiyya tokko furdheetiin kan wajjin guddanneen tokko jira yaasiin sheekaa tokko. Furdhee hargeessa dhaye. Makiinaan bitachuu qaba jee. Makiinaan gaafsa qarshii kuma soddomfaa.
maallaqa makiin man fayyaa qabdi. Istaawutii jedhanii kan gaabbina lamaan tanaa jiru. Qarshii humdii damii fooyyiniin deeman namichi biraan dhaqee namichaan akkanatti hin dhufeen jeeni. Namichi illee yeroo suniif maallaqa naatti guutuu dhabe. Aboo waan inni biraa qabu dhibba sunuu sii dhiiseeti. Kuma amma kana naatti guutu siifuun farramaa hin jeen. Makiinaan neejjaa qullaa nan galchini. Akkasii namichinis haa jee. Kan jirus naa dhiisee naatti guutu kuma shanii jahan qabu. Kun 70 biraa qaba siree. Naafti guutee. Maallaqa muduruu wajjin aggaddan. Kan biratti hafe sun. Naafti guutee makiinaa ta'e uffannee dhufnee gaafas gaa makiinaa shuuraa fi kanaan danda'u jiru. Kana makiinaa walitti qaqqalaniiti. Makiinaa dulloomtee irraa targaa fuuteeti. Kanaan laxxaftee walitti tolchitee walitti qalan jaaniin. Akkasii oofnaa makiinaa sun naggadee eegale. Akkasii gaa naggadee makiinaa sun keessa nagganni harree cicciti. Yeroo amat 5-6 booda nagganni harree cicciti dhaabbatee kan makiinaa eegalee. Obboleessa kiyya sun gartee yaasiin sunis makiinaalee na barsiise. Anis makiinaa ofuu eegale. Makiinaa tiyyatan. Makiinaa sunis adeemsa keessa ormaan ganda suniin irraa bitatanii kan biraa bitatte. Akkasii ga'achiin booda makiinaa sun harkachuu booda naggadaa walitti baanee kufanii hawuun tun dhaabbatte. Kufanii hawuunis xiqqaachuu malee gajjachuu malee kufanii hawuun irraa dhaabbattee karaa fiiq janii karaa sun eegale Somaalota keessa. Maali gaa garaa jabeenya wanni jaammaata akkas murteessa dalagaa keessatti. Nasiiba kee gartee murannoon jiraachuu qabdi. Shashakkaa dunda shiftaati. Tokkolaataan qabammoo. Suni shiftaan nama hedduu fixxe warra jimaachiiru. Aboo duufti himtanaan jedha. Aboo an biddeenaan barbaade deema hinduu hin jeen rabbii kiyyarraan kaayyadhee deema. Yoo zaanti geessisaa aduu. Gandi kiyyaa sinii waatu waatan. Aboo ofirraa firii harma harkatti kunaanaa duratti biisuni. Aboo maallaqa kana achiin harku jira. Maallaqa kana dhiisee taa'uu hin danda'u. Makiinaas jabduu tana harkaa baay'ee ni geeffadha. Tifuuf. Amma namni nan beekne. Shumaaf hin oofa. Karaan sun dhoqqeedha. Shiftaan guyyatti nama ajjeesa nama qaba. Fanjiisti dhoo yookaan. Wallahi rabbii khiyya yaa rabbii khiyya. Annabeeta. Waan takkaas biddeenuma barbaaddachuu malee. Waan deemuufis hin qabu. Keessa khiyyaa siin nabeera. Rabbi natiisiin jinsirreef kaa'e. Tumaan tokkoltu jeetu. Hayyee kan rabbiin wal nun garsiisnee dhaqee dhufan. Gaafa gartee jarri waraana yaadi kun na qabee if dura na buusan. Meetira 50 irra deemta naan jee. Meetira 50 biroo dabartees. Madaafa gubbaarraa qaba. Madaafa kanaan si dhooyina jee. Yoo dhaabbattee si dhooyina jee. Gommaa keetira makiinonni waraanaa kun deemnaan jee. Anaan jee. Wallaahi rabbii kiyyattiin kakadhee. Kan shimbiroo takka waliin agarra rabbi irraa hin alee. Ballama qabaan jee. Shimbiroo takka wal nu garsiise. Ana fanjiidhaan akka inni ta'e hin jee. Yaa'oo naafi rabbii kiyya iddoo waan jiru hin beektu hin jee nati. Meetira 20 deemnaan jettu hin deema 100 deemnaan jettu hin deemaan jee. Shimbiroo takkaan rabbiin kiyya wal nu garsiisu hin jee. Deemnu dura guyyinaan jee dubbeetee dhiise. Aboo salaatumaan rabbuun sirraa. Salaatuma iyyan karaa. Raddaati na bira jiru. Aboo isaan wajjin deemtan wajjin deemtaan jee. Yoo feete gaabbinaa seenii. Yoo feete gubbabbayi hin jee. Akkalachuttu. Aboo ani rabbumaan qabaa gubbatti hin baajarre kun har'a nu hannuuf deemanii naan jee. Shimbirroodhaan gartee balaa takka rabbii wal nu garsiisu jirtu shakkanii seenii jee feetu na bira feetu gubbabbayi gubbatti hin baajee. Fanjiin tun gudooytu gama duraa kana dooyti karaa shifeeraa karaa boodaa waliin dandamataa jeta. Isaan gama boodaa irra taa'e. Bili jedhadhe yaani. Gubaa bili jedhadhe yaani. Ante hit naan jee wuli. Baafadhu khalaas. Lafa fanjii irraa shakkan sun dabarree mire. Akkas keessa. Fanjiin si bahan jechuudha. Fanjii irrallee na baasisan. Rabbiinis na tiise. Akkas dalagaa fiigsuun osoo oofnu dalagaa sun rabbiin xiqqoo ni qaceelchee. Makiinaallee dullattu mallee taatu abbaa jaamo torbaan bitadhe. Ka'ee makiinaa takka bitadhe ammas kan lamadaa bitadhe. Makiinaa lamadaa sun bitadhe hajji dhaquu qabaan jee naaf isaa ibakiyya tokko gaafa hajjiin qarshamuun 8 hajji kun. Du'aayis ni godhanne rabbiin sun irraa qe'ee malee oguun dhufee obboleessa kiyya tokko jira kan dalagaa naa harkaa qabu Ismaa'il Maroo tokko qarshii 80 dalagee ni eegi. Hangaati hajji dheeyte. 85 kana 80 kun na barbaadaa oguun dhufee toora 85 kana dalagee naan jee. Amma baankii akkaawuntii irra galche. Kasii amma duraan makkattis yaa rabbi qubsu warra gaarii si beeka bakka gaarii na qubsiisiyee. Atireedhaan dhufe dachiin ammaa direen irra galu tana. Jimmaa tokko amma daamii dabarsee waan jimmaa kaan dhufe jimmaa salaannee baane keessanii irra nagarsiisan.
tanaan jeen dachiinti ballo taaree kumsa diife tanaa dachiinti jaantanii rabbi karadde kuno tanarraan deemu masgiida kophatte tanarraan deemuun jee aboo tana jara tokkootu nam kudhaniiti jara amaaraa tokko ni bitanna jedhanii dhufanii abbaan ani gurguru isiniif jee irraa aree 50 55 ja'a akkaminaan jaa dachiin qarshima 10,15 bitanamne abbuma kana ol fidaan jee guun dhaqee wallahi nama gaarii tokko Abdurrahman suni mee eenyu abbaan bitatu jee anaan jee ati taatu siifin gurguroo naan jee wal beeytaniis wal hin beeyin akkanuma nalaa siifin gurguroo ati siifin gurguroo jee duraan jara tokko na dhufe ani gurguru dachiiti jedhama islaaman ta'in jeetiin didi siifin gurguroo naan jee waanuma feedanaa kana naan jee 55 didi ani 50 sii kan naan jee 50 qaba dachiis jaaladde waanuma feedanaatti dee jee 2 siidaan jee taatee naa kan naan jee akkasin naa kanne achi gaadachii sun irratti gartee jaarmee irratti galadee har'a qophachuun tiyya akkasitti har'a qophachuun tiyya taati 8 fuudheetiin kanneen kuma tokko na harkaa fe'in kuma tokko chaas gandaanoodha kan mallan qabu liidha hojii goraddaa jeeti rabbi kiyya naafisii walii hafne jara 2 na hafeemre jara na 2 isiniif fida akkam jettaniin jee deemni fiddaa naan bakka irraa fidduun beektaa amma ani rabbii kiyya irra kaa jedhee taa'u barseenni olii walitti kan kanna irraa eegalee ziibnu deemaa. Hayyee. Kootee jechuun makiinaa xiyya fudhadhee. Aboo makiinaa xiyya fudhadheetiin bobbe. Karaa jaarsoo kanachi. Hayyee. Sukkaara tokko jira. Fe'adheetiin dhufe. Dhugguun fe'adhee dhufe. Tarumaan fe'adhee dhufe ittiin 4,000 harkadhe. 2,000 kiyya lamaas. Hanjara waan qabu sun ittiin deebi'u. 5,000 harkadhe. 7,000. Ati uddoon torbaan hin gahin. Toora maallaqa kun 12 lafa kaa'e. Kumas lameen isaanii irraa kanneen dalagaati jechuudha. Ati guyyaa 20 kana keessatti dalagaan takkaan dalagin. Amma nagada rabbi hojii seenteeti. Achi duratti irratti isaa baachuu 20 takka ol dabreen beeyin. Uma 20 takka caasun ani iyyaan eegu. Maa maallaqa kiyya toora 30 toolin siqin liqii namaas firraa qabalee kaniin qabus kannee fixee achirraa hin kannamee fadhee jechuudha. Amma ni yaadatta bakka barka irraa dhawamanis beekuu gaariidha bakka irraa milkaa'uunillee beekuu gaariidha. Akkasittiin kannaa achirraa taakkati. Eegaan guyyaa sun eegale. Waan kannaa jedhamu keessatti. Hoggar akkattee gitintiruun si dhufe. Ati nama itti himte jechuudha dantaa ta'e. Dantaan keessatti harkadhee. Faayidaa ta'e waan kannaa jedhaniif booda irraa deebi'een beeku. Amma osoo yaanuu muuxannoo yeroo dheertuu booda kannaa keessatti namni hedduu inaafuu fi ture rabbi ramatu faajii ture. Maskiidan hedduu jaara kannaa nama miskiin hedduu gargaara. Yaaboo ani kannaa keessa nama achiin hawwi jechuudha yaa rabbii keessa. Akkuma maallaqa harkachuus hawwutti namni silaa isaan harkadhaa jaa ati kamittiin kannaa kan kanas yaa rabbii kiyya kamittiin akka saajii ture ture sun ta'an na keessa dhufte jechuudha. Haji Toofiqii gaafa haji turee irraa taarika naa himiin jee haji tureen barnaan jee gaafaan qarshii 300 kannaa qabuun kannaa eegale. Kannaa keessatti ni milkaa'e. Alas. Bakkaan an barbaadu walirra naa dhufte. Edaa akkanaa jettee edaa kannuu keessatti. Anis muuxannoo harkadhe gaa. Wulii sheeriin rabbi. Gana kennuun qaba jettee. Kennuun qaba jettee murteeffate. Kannaa gaa bakka na gaafatanitti bakkaan if booditti deebi'u. Kana eetu waan hawaasni irra gaafamu. Gaaf tokko maskiidwaan gaafa kan afataaf biteef sun kuma qarshii 200 maariidhaan afata 8 biteef sun. Waan ajaa'ibsi ta'u maskiida ijaaruu deemnaa kuma 10 kan kuma 20 kan ijaan. 10 isinii kan naan jeen. 20 godhi ijaan. Mee dura 10 kana fudhadhaa hin jeen. Makiinaa xiyya tokko qorqorroo kotorbaan diifeetii as deema. Ogguunii fi makiinaan daakatas dabree baabbilee seenuu deemu. Qabame makiinaan laameeraa gubbaarra jiran qorqorroo sun dho'isitu. Cahanii qaban. Baabbilee magaalaa keessa qaban. Nu qaban makiinaa fi qaban jee namni sun adda wal. Shee Adem Haji Toofiq. Total 4 sun akkana waliin tattee makiinaan kiyya qabame hin jee. Ogguusi dhagaatti godhe jee. Shaadam. Mashaallah. Haji Toofiq wallahi sheekha dhuga baata. Wallahi horii kiyya rabbiin hin nyaachisu kaafira waan jeenanis. Nu sadeen nu qormata qorra dhufu. Ani isaan booda tumaan anse kuma nama beeku. Ittumaan anse ta'u karaa. Adeega itti amantee. Fuudhi makiinaa bombaas keessi fattashii irraa dhabe. Karaa kana ammaa as deemtu eeganuu bira dabartee buuftee fidi jedhanii bakka keessee. Himaan hin buufne. Irruma jira wanti? Irruma jirti. Laameeraa gubbaarra jira. Simintoo abbaa kudhanii gubbaarra jira. Dhabanii bombaas geessa jijjiga geessan bombaas irraa oofanii.
makiinaan kun oguu nu bira dabru qorqorroo qaba karaa kana gannaqee bakka itti naqee nu himuu didee janiin alaaftichi mucaan tokko bira jira saayiba kiyya tokko wajjin guddeen abdii usoo tokko anis makiinaa fudhadheetiin boondiin aboo jaran kuma kurna fudhattanii mee kurna hafees ani isin erge Mau doa juga dah. Manjin. Sawata kan jenis wan bilang. Kalau ni saya kalau ini berapa? Purna kisahnya sekolah sini ergi doa juga dah manjin. Kemudian ganti kayaknya. Ani mau hari kerja rapi kafir nyat cisu. Itu mana tak? Kalau tu meski dah kan itu, tu madrasah kan itu, tu meski dah nyat cisu. Saya bagi Syamza tak kau nak jinjira. Syamza. Tanah kabar duna kata manjin tu bida. Makina for day jalan. Segi ser albagi segi ser. Ugun anji jika kharamara gasene makina segumru khasene. Ugun amagala gasene. Alaaf tichi bee guyyaan isa alada laale makiinar maali fiddan qorqorroota ka kharab buusee dham abaati maal fiiti qorqo firii kudhan siminto raan fee neeysa deemta maskiidaa fi deemaan jee mucaan harar bira maali fiddan tuba guutu bakka baha deema guususummaa jala deemtaniin qabina bakka irraa qabdan geessaa jeen oguunan seene mucaan deemaan hun jaan jee baanee usiin jee maali siin jaan alaaf tichi kaa deemaa makiinaa bakka irraa fiddanii deebisaa jeen dhagaan sheekaa sun dhagaatti godhe waan ajaa'ibaa akkasitti uummanni sun jijjigarra albanna kadhatanii aboo waan biraatti fedhu naan jennu maan fedhu hin jiran fiinaan qabaa mire oguu baabbilee giyan gandee fi wanni boombaas giyan aboo ofirraa dhiifama nu godhe alaafiilleen baabbileen giyaa nuun jee arumas irraa buuna ofirraa deemnaan jenna niin gurguradhee fi deema qorqorroo sun 140 ittiin gurguradu waan ajaa'ibessi ta'u gartee tika rabbii guusu gubbaa kaa'e jechuudha waan tika rabbiitirraa itti rabbiin akkuma fadheessitiisa. Rabbi wajjin naggadarra jirta. Naggadarra jirta. Achi booda rabbi wajjin sheer seene jechuudha. Haa sheerii rabbii sani gaamma. Sheerii rabbii suni seene. Waaniin harkadhu irraa hin jee. Parsantii ammana rabbii kan nuun qaba. Ammaan booda. Murteef keessatti. Eetaa amma haayoon muuxannoo jireenyaa waan jennee jecha namoota abbaan qabeenyaa isin qofaa miti. Ni beekna. Haji Muktaar bara amma dura waa'ee amma dura jennee jirra. Abbaan qabeenyaa isin qofaa miti. Namuu muuxannoo irraa fudhachuu danda'u qaba. Namni itti jiru hedduu jira. Akka keessanitti kan jiru hedduu jira. Haayoon keenya muuxannoo dabarsuudha. Haji dirqitti bee hadhaa meeqaanii sagantaa tanaan dhaqee. Akkas inshaallah. Haji jenna ofa. Akkasitti sheerii sun eegaan seene. Hayyee. Anis hafuuraan fudhadhe. Maafin hafuura fudhadha. Bobbahee gun dhufe. Injee amma gaafas faayidaalee hin qabu. Qarshuma 300 haayoon qabu kaznaa rabbii jee. Hayyee. Qarshii 300 kana niin kaaya. Namni gargaarsaan dhufe maskiidaaf durgaa qarshiin kumni kudhaniis guddoo beeyta. Kuma kudhaniin jaan. Yookaan kaznaan rabbii sun kuma 8 fataati. Kuma lamaan rabbii liqee qabu wajeetiin katabadha. Irraa liqeessitaaf. Eegaa irraa liqeessaaf. Namni dhufa. Kuma 5 sammaa jan. Sammaan itti bitaaf. Sammaan kuma 5 gaafas. Yoo guutees kan kaznaan rabbii sun guutamtee jiraattees sheeriin rabbii wajjin seene sun irraa liqeessitee fiitee biroo mana liqeessaaf. Nagannii xiyyaa fi kan kaalee xiyyaa itti. Heedhume kan gisee dhume. Irratti hin katabu. Sheeriin gana bobbee dhufu sun irraa hin muruu ta'a. Ni muraa bar sheeriin kaalee jiraa miti. Wanni niin kan naa keessa naa gargaare sheeriin sun. Ni agarta faayidaa sii tana waan tana harkadde. Yaa rabbi kaznaan ta'e qullattee itti guuttadhu hin jaan ta'uu sana dhufee maasna wanni hin jenne. Haaliin ittuma guuttata bakka fadheefiti. Kanna akkasii keessa gartee tan rabbii wajjin naggadaa sun keessa baay'ee. Amma reefu bar waa'ee walloo na gaafatte. Walloon si gaafatte. Amma gaafa gartee gurabbiin gartee wanta kasii raafise. Yoo ati 100 jettee kuma taati beeku. Yoo kuma jettee miliyoona taati. Amata dabre sun keessatti amata kana miliyoona 2 sadaqachuu qaba jeetiin karoorse. Niin karoorsaas goggaa amana kan nuun qaba jeetu. Ogguun ifin ani karoorse karoorigaa kan kaaliqaatii irra jabaadha. Sheeriin ani kaaliqaa wajjin seenu ni guddatte dhiba. Sheerii rabbiin tasaa guddifate. Kumni 300 seenuu eegale sheerii. Yaa rabbi waan tan akkanaatti na milkeessinaan kumni 300 keetiin jaan. Beengata kan qarshii 300 miti. Gurguddoo gaa sheerii nama nageenis rabbi tolchee qaceelchee horiis rabbi fide. Waan inni amaanaan kannees ka haaliin xiyyaana bira guddatte qabeenyisaa. Kan musaati irraa liqeessaaf moo qabu. Maan sheeriin takaalee xiyyaamee gataati kumni 300 kumni 200 kumni 400. Niin qabaaf. Na gaafata. Aboo gaani sheerii takkaan kaaliqaa wajjin qaba. Sheeriin tiyya sun hammana. Tan amma kaznaa isaa keessa jirtu. Hin jirtu. Baanaan teessanii hin jaanan.
ammas kiitumaa fi kanaaf irraa kana malee eega sheerii fuudhee bakka biraa kan hin geessu hin qabu. Injirtu teessanii. Kuma 300 taatu sittiin hima. Kuma 300 kunoo sheerii haaliqaatii jira. Rabbi isinii fidu teessanii du'aa godha. Wallaahi manni sunis garumarraa du'aa godha. Yaa Rabbi nuuf fidi jaa. Numa dhufa kun 300 numaan erga. Maskiida kaanii kun 200 numaan erga. Maskiida kaanii kun 500 jaa numaan erga. Maskiida kaanii kun 200 numaan erga. 4 numaan erga. Sheeriinii fi khaalinni xiyyaa fi aan hedduu sheerii nagganni ooguu jechuudha. Akkasittiin gaa osoon miliyoona 2 karoorsee jiru haa sheeriin kaawwee nama dhaabdiire sheeriidha onni tuni ifni guddaa qaatti maallaqa miliyoona 8 geewnu ceesiste jechuudha. Waan takka inni hin baasin jirtu sheeruma haaliqaa tiratan hin baasin. Tanuma achirraa fuutee tarabbii itti irra keessu. Irra kaayu sun marraa baate. Gaafa walloo sun masalanii haznaa haaliqaa keessa maan turre. Ammoo haalli isinitti dhuftan sun waa lama onni na tuqe. Waa lameen onni na tuqe takka haala isinitti dhuftanii fi uummata sun gartee takka diiniin dhiibaman lama oromummaa. Wanni surra maalii yaadadde akaakuu kiyya taraddaa goobanaa gaafa walloorraa baqatee dhufu. Asin barbaade haa jefe yaayyee. Gaafa walloorraa baqatee dhufu taraddaa goobanaa ni beeka. Akaakuu keetiitu akaakuu kiyyaa walloorraa baqatee walloorraa si galee jechuudha. Naannoo gartee funyaan jibaa sun qubsiisan dachiis kananii fi obboleessa godhanii qubsiisan. Buqqeensa keessan kanuma mammanni keenya kunitti kanuma kanaa. Gaafuma walloo akkasii buqqaa sun akaakuun kiyya baqatee jedhu buqqee. Sunis na dhageemte akka akaakuun kiyya bisuun itti beessa. Walloo sun irratti baqatees. Har'a obboleeyyan keenya kanaaf iddoo jirti. Ani beeku abbaan kiyya hin beeku ani hin beeku. Aslii. Maali walloo nuti warra hargee. Ati takkaan deene naan dhaqee ilaalee hoo haa. Garuu isin dhaqee ilaalee isin warra biyya biyyaa akaakuun kiyyaa sun dhaqeetti ilaaluutaa. Buqqaa isaan gaafas buqqaan sun arrallee kan hin dhaabbatiin hin dhageen. Suniifin akkaan ammas qaznaan irraa liqee sun akka boruutti deebituun irraa bitii qaba. Yaada keessa jiraniif waliin laalee ani wanta garabbii sii kannaa beeka. Nafseeteetii bar si waaswaasa. Waaswaasuunis gun kannaa keenya duraa qaati. Bakkaan itti miliyoona jee'uun beeku. Miliyoona maan jee beekta gaafa. Tabii mimaan achi nurraa ganneetti ajiba akka seennu dha. Rabbiin akkasitti gaafas bar isin himeensaa. Otoo torbaan hin geenye miliyoona 4 harkadhee bar. Bar hoggosumaa'u haaji kamitti kan nu gootan siin jee bar. Waan isiniif kanneen jeetiin kanneen seetanii ani waan itti jiru ani waan beekaati. Meeshaa takka tan narra turtu silaa. Amata narra teessee silaa yeroo sun dabarte ammas amata akkasii narra turtu. Mana keessa naa teessu. Kanneen guyyaa afuraffaa. Guyyaa mana dhufnee nuyi. Guyyaa afuraffaa jarri tokko na dawwalanii. Guyyuma saniin afuraffaadha. Meeshaa sanarraa bitan miliyoona 4 argadhe meeshaa sanarraa meeshaan taa'uuf jirti mana dhuftee galliinti biteerra. Sheeriin kaaliqaa. Yaa karabbirraa ol kaayyatee wanna jiru. Gotuun sii galuu baatte na sii bakeeti. Dhuftee mookam. Niin kafalee miliyoona tokkochaa kazinaatii jettiin deebise. Kan kaaliqaa sun saafii liqeesseen kazinaatii jettiin deebise jechuudha. Haala sun keessa osoo jirru wanni takka nafseetiin ta'u wal qaqqabduu ni jira. Amma gartee muuxannuma gartee irraa fudhachuuf malee gaafannaan silaa akka shari'aatti illee dhoofachuu gaarii. Kannaan akka lachuuttu ni jirti. Dhoofachuu gaarii. Dhoofachuttis yoo muuxannoo irraa fudhatan jettee yaadde kanatti immoo gizee akka gaafa kennaan uummata keenya feesisu akka yeroo ammaan ta'e jiruu kana fa'a akkasii inshaAllah. Akkasitti kaanee egaa miliyoona kana kan egaa walii amata kanaaf geenjee miliyoona lameen biraas dabre achi duras maskiiddanii fodduun kakkanne ni gahanji miliyoona kanne miliyoona 3 ho'itti achi ce'een jeema. Kaa'ee soommanni seene bakka biitaati. If qabuun dandeenye kannaan wasana si rabbumaa beek malee hin beektu. Uummata gaashiree jiruun natti ta'u walii har'a. Gusinaan jaan aboo uummata ka footoo laali jiruu teenya tan soommana. Soomana kana. Soomana dabre. Ajitoofiik furdheetiin dhaqee niin dhaqe toora za'a turbaa kanaan dhaqe. Nyaata isaanii ol kan mana hidhaa sun keessa gartee waan akka dokkee jedhanii horoo fakkaatu kan biddeena tokko kan bakka irraa qabattu hin qabneen arge. Duraanuu garabbiin na xilee. Aboo jaranaan jeen waan saaftira keessanii soomana 15 irraa egalee anarraan jeen yaaboo hajii keenya dhumne 15 nama nyaateetu afa arraa kana jirra arruma nu eegalee jan nama 500 naa isin aftirsiisaa nama waan qabdan naa isin aftirsiisaa fidadhaa hin jeen katabaati ammee qonni ni jedhe ma kun 15 ni jedhe guyyatti walittiin dholle guyyaa 20 kuma 10 yoon baasi 200 15 yoon baasi 300 inni hin baasa jeetiin jedhee nama fedhaa jijjiiranii kun
jarri nu dagolan namni soomman nama 500 kan hin soommanne illee ni jijjiira naan jaa toora nama 900ti haa 550 dhawadhaa amma ani waliif geeffate 300 baasuu deemaa mire oguun dhee namni 500 hoteelaan dubbisi qarshii 60 naan jaa nama tokko 50 godhaa jireenya 50 goltaan namni 500 qarshii 75 ta'e guyyatti walittiin deema baatitti guyyaa 20tti toora miliyoonaa 500 amma naaf hin abseentii yoo qaba kun 300 qaateeti aboga inni waan gartee amata kana karoorfadhee si bira kutte makiinaan qabdu abseetii yaabeeta firraa maaliif makiinaa riivoota kan hin bitanne jettee abseentii makiinaan qabus gurgure lafaa'uu deemta takka akkas jetti takka immoo amma kannaa tana waan keessa harkattee ni beeytaati milkii kannaa tanaa ni beeyta kan qeessituuf rabbi ummata kan abdachiifte if boodan deebiin naan jetti maalii miti wal qabne jechuudha aboo boodaa marsee yaa nafse bakka irraa dhufte hin beeytu hin jeenati bakka keessa dabarteessa oguna qabdee nafseen beeyta achi yaadachiisa bakkaan irraa dhufe gandaan irraa ka'ee suni bakkaan ture sun qaba miskiinummaa jiisutti haa taatu booda waa hin jee gasti haajii fi bakka hoteelaa takka dubbisee hajii ta'uuf nu hojjeese itti fufneef jechuudha. Wallaahi uummanni sun hedduu beelaawanii hedduu du'aayis godhanii dacha taate ati gaa maallaqa dacha olii ugan yoo takka tokko ashan jechuudha. Ati gaa maallaqa qiyaasa hin qabne rabbiin isas baqeesse kan nuti siyaadiin isas baqaqee kannaan tiyuulee isaa dhaabbattii ure oggutaan irraa baanes taanii jira. Rabbi haa ta'u ida'uun dhiisu. Oggutaan irraa baanes taanii nadda wala ittiin fufe. Akkasii gaa alhamdulillaahi rabbiin ilaa za'aa irra ejjinu kanatti kannaa keessatti waan nuti yaadin faayidaa gurguddoo kan gartee nuti qiyaasaan hin beeyne tan namuma kannate malee namni kun hin beeyne. Kun dandeenye. Namni kannate immoo ni beeku. Mokoruu fedhu mokoruu haa danda'u. Suni warra biyyooleen nu baasee alhamdulillaahi horiin kiyya guyyaan kanne irraa eegalee numa dabalama malee silaa kannaan nama miskiineessite waa'ee kannaadhaa deebi'ee amata kanan kan. Akkasii silaa. Ta'in amata kanatti dabre kanneewu miidhaan irra fidde. Kan amata kanaa deebi'een kan. Duba haalli sii kana arraa amata kana fa'aa keessaa uummanni keenya hedduu beelarra ture. Beelarra turanii rakkoorra jira. Akkayyuu namni beelaa hin jiru. Muka kanaa keessa kakaseen uummata beelee san qofaa miti. Hongeedhaanis naannoo galii hongeedhee naannoo galii qaaliyoon jireenyaati. Naannoo ligamanaan gamasii biyya seenee jiranii ejjaa. Fatanaan warra waaqa burratti as deebiti jira. Namni amma miidiyaa irraa illee bahee nu tujjaara yoo guyyaa dhabnee waan nyaannu dhabne horii tujjaaraatuma baana jawullee arge. Miidiyaa irra bahee. Akkasii gaa gubee waan nyaatu dhabdi namni haa waraabessi ollaan nyaatu dhabu agabuun bulu jette. Amata kana soomana kana doosni na yaachisi. Iddoo tana baltaatiin karaa Kanadaa kana ture. Uummata kolagat afootiiti maskiidaan adda wal afoo za'aatana maskiidni ijoo kana. Osoo waan jehuun jarri sun gaati isaanillee jeenaa beektaa jeenummaan gaariidha. Kanuma sumuuni takkan qabni maskiida sibiila irra wanni muka jaaranii muka irra dhawanii waan irraa afanii kan nam tokko sumuuni takkan aboo haajii gaa akkam taana jedha. Aboo gaa Kanadaan jira. Sunillee na mudatte uummata sun alhamdulillah waan rabbiin akka irraa hin cufe. Kan gaafuma 500 takka kan neefeetmaan mudattee nabiil kiyya dawwalee aboo manni kun gaafuma kana keessa jire. Laameeraan inni buqqaafachuu jira naan jedhan kan irra balleefne sun. Lafa ture. Irra dhoome guyyaa qarsaddeetii irra deemaa mire. Buqqaafachuu jira. Hunoon irraa guurrachuu jiranii warri gimbanyaa sun irraa yaa'u jira jedhu. Yoo deemsi simintoo kuntaal 200 geessiif. Sibiilaa fi kunoome qarshii 300 fi simintoo kun 200 marraa geessiif jaaranii fitanii aboo nadda boran. Hayyee jara nagaa ammoo maaltu jecha. Aboo wanni siin jennu ni jechuudha. Aboo namni kunoo beelaayeeti haayilaandii gujufarraa guuree habiraatii mosko isaan maka haayilaandii gujufarraa guuree gurgurannee bulu jirra namni waan nyaatu hin qabu jira batana tules gamanaas galaanis nadda walaana kana keessa jirra jira walittiin dhee baqattoota naannoo tana jiru bakka 20 fuuyi jiran jira
yeroo hin dandeenye bakkuma afurraa fudhadhu yookaan shan nabseeti jedha. Kuma tokko hiriif namni kun yoo kuma tokko hiriif toora miliyoon 3 furii dhaqa. Nabseeti. Dandeessita. Ni guddata. Gandi keenyas karaa jaarsoo kan jirullee beelaawanii jiran bakka hin daladhee akkasii bakkeen keessa ture akkasii miliyoona tokko irraa kan ni taa'aniisi. Miliyoona tokko bitteetuma waa ergita. Tana iddoo ijoolleen takka teenyita kanatti dawwalanii aboo akkana gargaarsa guuraa kuma 200 sirra katabne naan jedhu. Aboo 200 miliyoonaan kanneen jiran atis miliyoona kanneen dawwale. Aboo kastaas miliyoon 5 guur. Aboo naxilii mirqaanaan qabaa bire jara kanattis dawwalii miliyoon 5 isin harkee jiidhu. Jararraa kan fuudhin. Kaniin hin fuudhin qaba. Amma jara mana hidhaa tokkos ni nyaachisa jeetiin akkuma barisuun addeellee fi harar bulchiinsa dawwalee haala kanaa jira. Isin akkuma qabaadhaa jiin aboo namni dhume miidhagaa tanaafi kunoo karaa cinaasan kanaafi namni lafaa ol ka'uu hin danda'u. Namni mana hidhaa jiru daabboo takka illee mangistiin itti kannitiiti. Har'a dubbiin haala kanaan nu harkaa qaba jira. Akkasii waanin kanatti as deemaa tana saaya akkanaa jirre. Tana haaya jettee mana hidhaa tana. Mana hidhaa tana haafirraa jirri kun tanarra jabduudha jedhanii mire. Jettee qalbiin ammas deebite. Amma warri ala jiru beela jirani. Mana hidhaa jiru daabboon takka illee taatuma kanatti kan daabboo takkatti sunuun faxarree jiran an jira. Haaya maallaqa kanatti gaa wali gugguuree dhufna rakkoon hin jirtaan geessinaafi. Akkas ijoolleen ta'e tan balama naa seenti sunis haalli bijjaa ofii dhabi. Aboo bakka iyyuu himee nama idiliinee eeggata. Nabse isa seentaan jee nama. Miliyoona 5. Miliyoona 5 himte. Aboo soomana guyyaa 3 waliin jenne gu soommanni arra boru noduma kurnar irratti umar tokko fuudhaan kottaan gargaaraa hin jee. Akkanaan seene. Akkanaan na mudatee hin jeen ammoo wanni sun kheyrii ta'uun ooltuun shakkii qabaan jee. Anuma wallee miliyoon 5 baasisu deemti. Aboo aniga nabse miliyoon 5 sunu yoo baafe ni miskiinoota miskiinoota naafi nabseeti yaa waliin jaara ni miskiin qabdaa duraanuu qabaachuu turte hin qabdu takka agartee miliyoon 5 sun warri ka'ee dhabbaan keetii fi eessaa fi warri ati duru jina kaafu jiran achi kaafu jiran moo kam doo maal eeyti baasa bahuu qabdi. Murteeffitti. Murteessi achi kuteetiin jara hojiin daleenuun itti dawwalaboo duuza kuntaal kun takko ni qabdanii ni jira. Naa qopheessa. Ijoollee hojiin daleen tokko jira. Naa qopheessa. Meeqa miliyoon 3.5 ta'uu danda'a. Makiinaa naa barbaada. Dallaalanii dawwalle. Warra naannoo tanaatis bakka 4 moo kana ni yaamanne. Toora galaan zawaayii fi karaa laga xaafoo fi naannoo tana sabbataa kanaa fi laga xaafoo kana idil ni yaamanne. Kootaa. Ina keessa fudhadhaati. Inta keessa ismaa fideera. Harargee bahaatiif harargee lixaatiif ruuza kuntaal 200 jiran. Miskiina baatan suniif keessa tarkaabsiisa. Yeroo harargee bahaatis umarii faamitti walii kun keessa tarkaabsiisa miskiina beelaa jiru suniif. Akkasuma makiinaa waliin qabannee egaa dubbiin garii naman dhiiftu beekta. Mootummaan illee nuqaa qabaadhaa jenneen wanni kun gargaaru. Uummatuma keenya kan beelaa gargaaru deemas. Ramadaan sababeeffanneeti waan biraatiin jenneeni isaallee miidiyaa nu erganii akkasii kuntaala kuma sun achii fide. Gunan kana fe'ee here noori sulultaatii fi kunis ol yaada. Obboleessa keenya yaayaa hajii yaayaatu kuntaal 100 isaanii kanneen ture. Aboo jiran ishee 100 harkattanii mee anillee 50 ishee reedee 25 irraa gargaaru. Fudhadhaa 75 nurraa galaa isinis deemaati. Akkasitti gaa beeytaa wanni ati sharri yaaddu kheyris ni taati. Bakka nuti yaadiin gartee amma nan baasettee akkasii dhaqan karoorfachuun taatu. Bakkuma rabbiin baasee hin jee malee. Haala sun irratti as baane ammallee manni keenya kan beelaa jiru qiyaasan qabu. Ni sin dhiyaate. Amma rabbiin haalaaf isa baleessa yoo mara dhufuuf jira. Gartee maal jedhaniin bakka mojoo fi hubattoota mojoo jiru jira. Ammas Portutti beelaa rakkoo beelaatirraa illee miidhamee jira jedhanii achillee akkasii geessuuf karoora qabna. Sadaqaan waa gartee waan ati tilmaamatu taatu osuma ramadaanni kun hin baane amma harri 28 jira. Dhaqabsiisuu feena. Rabbiin nu laaffisee haalli sadaqaa itti milkooyta malee itti hin hunqooytu. Itti haata malee itti hin kuftu. Sadaqaan eessaa eegalti jettee yoo na gaafatte
guyyaa qarshii 100 qabdu qarshan kan nurraa eegalti. Guyyaa qarshii 200 qabdu qarshii 10 kan nurraa eegalti. Guyyaa 300 qabdu qarshan tam 100 rabbi siidhaaf kan nurraa eegalti. Muuxannoo tana namni gartee yoon gartee ani karma kan inni dubbatu taate keessa seenaa ilaaluu danda'e abbaan kan naannoo kan ibsisu. Abbaa fira kitaaba mucaalaa kana hojiin arke kanaaf irra galti. Ani hojiin arke yoo wanni tun ta'uu baatte ana akka jiba dubbiin haasa'e tana dhufe. Kanaafuu obboleeyyan kiyya kan rabbiin horii isaa bira kaa'e akka ana horii isaa bira kaa'e kanatti akka gartee nakkannate kana kan itti kannate obboleeyyan kiyya kan islaamaa qabeenya isaanii hamma danda'anitti nama gartee dhabaa miskiinni waa achiifachiin qabu arganti keenyaa wallee yoo achi deebite gandumaa irraa dhufte illee beela jira qaban kan bakka biraa dhiisitu yoo waan biraa dadhabde ganda keessan uumaan gargaara yoo ganda biraa waliin ga'uu dadhabde kanaan keessa jira jechuudha yaani waan ajaa'ibsa ta'u ammata kana hodduu haalli beelaa kan nyaachisee beekta umraan deema jeetiin kee garaanis na deemuu dadhabe nafseeti yaaniin jee waan filan kanneen kanarra wanta kan nama gammachiisanii beekta maallaqaan umraan deemu sunii walii deekuma 130 kafaltanaan jaan kun achi dhaqee 30 kana wacii ni baafattaan nafsee 160 caasheetti chata koo jira ganda keenyattiin dabale aboo dadhagee isaa'e 160 yoon hire nam 32 imaaman 32 kan miskiinummaan ittiin dhugaa sun gartee nam 32 naafata biyya jaarsorraa ilaa baabbiletti naafata biyya waan beektuuti umbaas hin baasi gursum hin baasi hata beennaa deesi maaliin honkanin sila umraan deemu umraadhaan iyyadde umraan tiyya isaan kana umraan tiyya irraa armara taa ooltu kanniif hin jeekuma shanshan egaa hadisni leen akka jiru beeku baadha ittiin gammade amma guddaan kan irraa masanii na gammachiisa kanaafuu if bira dabarsanii kan nuunis waan jaalatan beela baasuun beeku waajiba waan amma hin amanne jeemisa waan ifi jaalatan amma obboleessaan jaalatanitti akka ummata dabreessu yoo laalle gaala 100 meeqa fiinaa wajjin kan nuu tura hajjiin tirfiidha umraan tirfii immoo sunnaa ta'u sunnaadha waajibni hajjillee yoo ta'e umraan ni takkuma waajibni achi oduu nama beelee gartu bira kutuun xiqqashin ulfaatti yoo rabbi jee gaafa ummata keenya rabbiin tanarraa achi baase kan waan haftu dubbiini dhaquuf teenya hajjis umraa sirriitti deebiifte guyyammoo gandi keenya namni keenya sabni keenya beelaafetti ta'ejjitu tana beela isaan baasuu irra caalna fa'a akka mataa kiyyaatti ana akka hadiisaa quraanatti dubbachuutti jiru akka mataa kiyyaatti akka namummaatti akka nama tokkootti waan nan dhagee waan dubbadhe kanaafuu rabbi nu idileetu nu halaafesu karaa kanallee gartee warra akkama fiin xabaafatu nu haluuf jecha sagantaa tiyya gartee tan hannaa tana fakkaata sagantaa hannaadha roosumman akkaan jeesan numaan godhaa waran maaliif sannuu tolfataa isin dhiisaa hin turre hoo zaata akka deemne amma zaata akka deemne taree hundi zaata akka amma waan merkurii gizeetii daane deega diidame irraa hiruudha merkurii isaa irraa zaata akka guutuuf haasawaa saalamaatiin godhaan jeeme akkaan itti saala hirriirraan fanne saalamaan sanniin guutaan jeeniin guutan akkasi akka eega isarraa deeguma diidame deeqa 40 achirraa qabnu waan taatee jecha asi deega diidame shan keessattuu ni fe'u kabajamtoota daawwattoota keenya walitti deebinee jirra baga nagayaa walitti deebinee tun sagantaa muuxannoo jireenyaati Haji Mukhtaar waliin jirra obboleessa keenya Haji Mukhtaar abbaa miskiinaa waliin jirra sagantaan gaa hedduu sagantaa bohaarsituu fi sagantaa gorsarraa fudhattanii akka isin dhaamsa bareedaarraa fudhattan abdiidha qabna Haji gaa kutaa itti aantu kutaa tana keessatti amma mee dhimma riifu haasesan waan nama keenya keessa jiru beektaa Oga nama tokko rabbi mijjeessee fiituma amma iccitiin nuyi mujirta iccitiin guddinaa ta dhugaa yoo nama aqlii qabuuf galte tan abbaan qabeenyaa rabbi waan ta'echa rabbi wajjin diridirii goote rabbi anan ganan baasu deemaati immoo kana naa ta'ii honoo ta'ee dhumteettee irratti hizaabbachaa rabbi wajjin aggatu beeku tattaaffii namaa erga goote boodaan baata namni tokko humna isaa aqlii isaa waan rabbi isaa kenna tattaafatee godhe booda rabbii xiyyeettee rabbi irratti hirkachuu jechuun illee akkas namootuma silaa iccitiilee kanaa tanaan guddati sababa dhiisinurraa dalagadhu gizeetteen meerkurii harkatee bar malee akkanuma maallaqa harkatanii jira booji'ee wanna jiru jira
hariiroon ati meerkurii wajji qabdanaa yoo rabbi meerkurii si bira beekees gaa meerkuriin jaasa yoo jiraattees abbootii qabeenyaa hojjaan isin waan kana gaa'ee meenuu hima meerkurii si yoo jiraatte yoo hin jiraannes waan hawaasni keenya irraa fi eeguu qabu gartee. Dhugaa meerkurii tana waa qabeenya guddaan ani akkas qabee qabaadhee himamullee waan jiru amma xiqqaa rabbiin kanneen gartee egaa ammaan danda'u irraa baasa malee abbaa qabeenyaatillee miti ammaan danda'u irraa sadaqadha malee meerkurii tana seenaan irraa qaba ajaa'iba waan si ta'u anniin ajaa'ibaas nama hedduu jawus ni dhage meerkuriin dura hujumateeti meerkurii wanni beekuu qabdu eega fayyaa qabaate fayyaa ta'e dura meerkuriidha achiin booda dalagachuudha meerkuriin wanni meerkurii jan kijiba hin jirtu gaaf tokko ni yaadadhaa anaa fi Shajjamaan Aliyyiti namni tokko isattis dadawwalee karaa argeessaa kana cinqoo ture meerkurii maali jaanis natti dadawwalan kaaneeti haramaaya kana uummata tokko meerkurii qabnaa tokko dhiifama naa godhe fanti si qaba harkaan qabachuun dhoor kan ammoo kunoo laaladha kunoo majaa annis suniin nu jiraa miree mirqaana gadi nu dawwalu jiran sun niifti kunoo niifti ilaala jirsan qullubbii dura deemti shamizayyoo micciiranoo qalamni irraan boo nu garsiisan 50 kannini makiinaatiin nyaakaman naaf Shajjamaalee ugunii fi gaggara makiinuma daawwitu makiinaa skoopiyoona cinaa tatti ilaala ugunaa kana godhe wayii keessa jira aboonni mul'atte kakunoo daawwitii keessaanii ugu isaan bira jirtu mul'atu ugun makiinaa shirjee ol deebine mee jarri gunje bar isin makiinaa kaafannaan oriyaatuma armaan kutanii nuun jira aboo jala ceen as ceen achi ceen shawwadamne itti dawwalle hanjaman godhanoo ni galle meeqa nyaadhatan sila 50 kan malagaafsiidha gaa turaa dhaabee reemeeroon sun turaa biraa mata jaamu kana tura amma achiin kaanee haaloo duu namni siyaata namichi ta'u qabne kan isaan wajjin dalu sintuu inu akkatti nu hattee nu himi jennee agartan amma chimu amma yookaan siiduu yookaan akkumatti nu hattee nu himu maallaqa leessiif kan ne jennee akka ittiin hannee jee taniiftu sunis bakka gidaara sookkeenii taa'u mareen ta'eenyu jenna sokkeeda gidaara suuqaniiti haati chaarjii miila keessa qabanna ji quba kana keessa elektiroo laayitiin dhuftee bira qaama isaatii bartuu itee kaachaa bitee gufuudhee waan suni tuqe ni ifti kaachaa bitee wayii laala tani iftu tan elektiri haatan laayitii qaama isaa keessa chaarjii irraan dabree qaama isaa tuqee jira yoo ati nukkan ijeessitiin kan nu jiru wanni qullubbii dura cawuu sun hojjenne sunis waan takkatan qullubbii dura ceetu jira ji taan tan daawwitii keessatti mul'anne hojjenneen oguu kana goone ol kana goone bakka afaanii kana gurufte wanni sun waan diimtuu malkii fakkaatu ni qabajee namicha harkaan harma qabajee bakka afaanii tanatti isiisuun qabee laastii kasuun walitti akkasitti qabee taa'an jee kunoo jaaji oguunii fi daawwitii irraachi fuudhee gadhiisa jee qalawu jettee gabbuuti bire kunoo ni mul'atu oguu daawwitii bira garuu takka kana jeetu achi qabee akkasii seenannee jee kum lama kan inni fiddee mijanne haala hedduun siyaata namni gaaf tokko ammanni turree maas jara tokkoon natti ta'u. Honama sistema qabatanirra. Sistema kana qabat. Sistem biraatiin na dhufan. Aboo na dawwalan aboo karaa maarree kanaa sheek maarree abbootu nama amantii qabu isa malee hin jiru nuun jaanii suniif si dawwalla. Jara tokko araboota tokko meeshaa harkanii akkatti gargar bitan wallaalle. Jara sun duuba hiinaan nyan jechuudha. Gargar nu qabiidhaarra. Aboo jara akkami araboota akkana dhufanii akkana nuti. Laalleeti nama amantii qabu abboon nama sun malee nuun jee. Araboonnis na dawwala. Afaan arabaan nattaasan afaan arabaan beekuun jenne afaan somaalii natti turjumaani ummata tokko kanatti nu qaceelchee nuti biyya kanaatti irraa dhufne waan kana gargar nu bitachiisi jan ballama dheeraa booda sun ballamuuf direedhaan wal agar araboonni ni ta'anii kalawwitaa kaayitanii islaamaati maallaqa biliyeena mana qabna ummata kana gargar nu qabii jiru mana warra baadiyyaati waa gurgurachuun beeku ammoo isaan lachuu walii galansiisuu isaan lachuu hattu arabniinis jiraniis amma jara ballameef oguu jarri achi as kaane jan arabootaas koottaa jeen jirri gunii fi dhufanii ol seenanii mana gattaan meeshaa yaatanii arabtichi tossee salaam alaikum haazaa nafsi je jara sun ijeeboo warri meerkuriin deemu isaan kana jeeban ittichi kanne meeshaa lakki hin qabatin hin ta'u meeshaa teenyu ati itti kannite malee naan jan jechuudha isaanitti kan dura sikkannina ati malee nuti hin amannu naan jan nama baadiyyaa fakkaatan barjaree eegasiin kaa arkuu ta'a huccuu darsa uffatanii nam sadii maa fudhe araboonnis dhufan somaaltichi nus jinduuf akka maashinaat akka fakkaatu hin deemamu irraa qabeedha asal maallaq manurraa hafalee jeema
maallaqaan kafaluun qabu. Maallaqa warraa qabanii. Maallaqaan kafaluun qabuun jee. Aboo gaachoonis nu eeganii. Akkana jenneeti. Yoo ayisni feetonni tuni. 100,000 nu kan ijaan. 100,000 qabuun jee. Jarri ammas bajaniiti. Nuti yaan isirra dhiifnee yaani jenne araboonni makiinaa fudhatee qote. Amma olii ganna qabani. Sheekaan leetaatu nu barreessi jan. Sheekan daleene tokkoon qabanis. Shakkiin akka jira sheekan daleen sun qarshii 100,000 qata beetiin itti qanne. Aboo waan galluun jan. Waatanii buna cinqan. 20 firraatti waan kana nasiiba jee. Mana kana qolla fi qulfiin ukkanni jenna nuti hoteela bullee dhufna. Qulfiin sibira taa'uun qabdu meeshaan teenya mana kana keessa nu taa'uu qabdi. Achuma hoteeliin qulfii takkanis fuudhee tama teessutti qulfii riishma kaayyatanii kutan. Ganama ganamaan dhufna janaa. Ganama qala'u dirree dhawaadhaati. Zaalamaa fi cirratti. Halo baankii raasii dawal baankii tam baankii Oromiyaa intarnaashinaali maali sheeka nama barreessitee jirti eenyuuf Ono sheekni kanaati sheekni dalagu. Meetti kana halo eenyu aboo nuti kaayi maallaqa maalini keessa hin jiru naan jedhan. Eessa jirtan? Aboo dirree dhawaa jirra kaayi maallaqa hin qabu sheeka qullaa nu barreessite. Ganama ni dhufnan jenne maallaqaan isin qopheessee jira. Sheeka maalti godhan sheeka fidaa kootta. Lakkii kaan nuti rummaa furannee du'aa isuniif nu eegu jiran isuniif irraa dirree dhawaatti kunnee bara. Tuuta humnaa galte. Natti bisa lammas toora zaasadii. Maallaqa itti nuuna qixaa jan. Aboo maallaqa harkatti hin taa'otta isin hin jenne. Huna maallaqa harkaa hin qaba kaanii arba ballamanii waa meeshaa teessin isin fudhattanii. Tan edamanitti qolafattanii kuttan qulfiin isin bira jirmana nurraa bana. Aboo maallaqa nuuf hin neetu jechuudhaan aan jedha. Maallaqa harkaa hin qaba isin hin jenne. Sheeka baankii dheenee dho'isisna naan jedha. Deema dho'isisaa hin jenne. Warra baankii dawalee waan akkanaati uumame. Sheeka kiyya sun qo'a gabaadhaa hin jedhanis. Nuti bara. Makiinaa si nu gurgurteeti maallaqa keenya kan makiinaa kan qabdii sirra neeyne nu kan nite malee maallaqa biraatii seetee naan jaan. Makiinaa si gurgureef dhiisee yookaa deemaa baankii dhaqaa dho'isisaa hin jenne. Achiin booda kaanii dhufan. Tura booda namni dhufan baankii dhaqan. Sheeka nu dhawaa jennee. Ani finfinneen jira. Natti oggoloo booda baankii maana jedha kan jiru. Achi jiranii naan eegaa waan jiru. Foolisumatti hin dawwalu. Naan eegaa foolisiin dhufu jirti. Jarri baankii taa xiqqashoo jedhanii jechuudha. Foolisuma sun gurraan dhageen. Bar jarri gaa kontiraat fudhatanii. Numa badan jan baankii keessa ho'isaa. Foolisiin dhuftee isaan dhabdee. Uummata sun eega subbuu moobaayil isaanii seef godhadha. Huccuma isaan uffatanii fi waanuma isaan sheer godhan laaleetiin kunoo footoo isaanii kan gartee hundi iyyaala gartee iyyaala achi kutaa. Sunii bunni meerkurii jaan hin jirtu. Hojii ta'e malee namni keenya kan sobanne. Gaafta gurbaan tokko yaa aboo maallaqa na dhaqqabinaan jedhe. Miliyoona tokko maaliin jedhe. Aboo naafi meerkurii wali biliyoona wali bahu daqiiqaa 5 naafi. Maraachuu fi adiitu daqiiqaa 5 siyaaf hin jedhe. Ati amma sii galtee moo nama tokko akkas jeeniin hin dhageenama. Dhuga baanaan jedhame sun daqiiqaa 5 siyaaf hin jedhanis haa. Ati fi maraatu iddoo. Sumuun takka kan sakkan hin jirtu hin jedhe. Akkasitti 70,000 nyaadhame meerkurii sun taraa lamatti wani meerkurii janii hin jirtu. Meerkuriin fayyaatee keessa jirti. Dalagata keessa jirti. Taan qabisa kanarraa na gaafate. Qabisni kun beektaa qabeenya qabaattus waan garii tan gartee nafseetee yaadachiistu hin jiraachuu qabdi. Ani irraa qabisa moodii ammas bees bitachuu hin dandeenye. Kanarra faabrikaan as baasis alhamdulillah waa rabbiin akkanirra. Ammoo niin jaaladha. Qabisni kun amma 22 wajjin ture. Gaafa rakkoo sadi. Gaafa rakkoo sana wajjin ture osoo nabiila kiyyan daalatiin jechuudha. Dhiigaan isa bitadhe booda xiqqoo taa'ee nabiila kiyya daalati. Niin jaaladhaas. Namni qabaannullee gartee har'a osoo miliyoonaan sadaqannu qabisa nama 20 dura bitadhe uffadhee taa'uun qabu. Ammoo nafseetii yaaniin gayyaatachiisaa. Waan feete qabaattullee waan qabdu israafuun qabdu. Si galaare waan qabdu waan si harka jiru. Osoo fi hojii siin bahati wanni sun. Osoo gartee dhumtee bakka gartee gatamuun ga'in bakka darbamuu osoo hin ga'in israafuun qabdu. Waaniin ka'ee suniin bitu yoon nama tokko sadaqanne ajiriin jiruun nama hundaa akka keetii kanatti akka jirtutti yaaduun qabdu. Ajiriin naa deemu. Si galaare hin dhumne wanni kun uffachuutti hin jira ammallee. Fuuldurallee uffachuuf hin ta'a. Laalus bareeda. Inumaa maali maarkiidha moo maarree baanan sun qabaa adidaas moo maal ja'a.
huccuu zamanaati irraan fagaanne maaliif hin darbaa namni qabaatullee qabaachuu baatullee waan qabuun boonuu qaba kan hin qabnes kan qabullee israafa seenuu qabu israafa seenuu qabu. Gamanummaan warra wajjin nyaanne mana keetiin nyaanne mee waan tana irra deebi'aa kaasu manni kiyya seera qabaa nuun jette namuu kophaa naqatee nyaata mana kee keessatti namuu qiyaasa isaa beekee akka nyaanneen israafamu jechuudha. Seera manaa godhattee jirta. Keessummaa yoo dhuftees keessummaa yoo dhuftees keessummaa seera qaba mana kiyya keessatti mana kiyya keessatti nyaannee hanga nyaata qofa naqata namni lafatti tokkollee hin naqamu waan jiru dubbattee jirta. Israafa san qaafnaan hin qaasee. Wanni israafa irratti akkana na deebisee na jabeessu. Qabisa kanatti hin eegale nyaatatti miskiinummaan keessaas beesu. Miskiinummaan irraa dhufisu. Wanni kannaa irra naa laaffises miskiinummaa sun. Silaanii fi beelaa sun arkuu baadhee irra kannaa irratti illee kan hin jee nama jee yaadu. Miskiina illee ni yaadadde jee yaadu beekaa. Suni waan sun hin yaadadde bakka irraa dhufe. Waan beelti na gooti. Dhuguun achi yaadadhu. Mana kiyya keessatti namni gartee inumaa hamma fixoo misira qiyaasuma xiqqoo takka nyaachuu qabaa. Akkan keessaas kun beelti na goote gullaa. Arrammoo isin bichaa miti. Keessummaan sheekan hin nadhu shee Mustaafaan shee Adamii nadhu sheekan hojii nadhu bee ittiin hima. Waan israafama hin fadhu. Qabiyaa rabbiin irra na uumeensa. Kanaaf ijoolleen hundi irra wal lolu yoo jiraatte nyaata hambisuu yookaan israafu yookaan nyaata gannaqu yookaan bakka malee xarqu namni amma danda'u nyaachuu irraa firija kaayyachuu. Dhuguun tan irra dadhabeen seera baase dhageessanii nyaatan kunoo bakka iyyuu ganneetan firijalleen keessa achi biraa yaata waniin arraa eegalee nuu seeraa mana kanatti namuu hamma danda'u fudhachuu abbaan saanaa irratti hamma danda'u fudhate yoo keessa tambise guduunfattanii mataa keessan jala bulfattanii hin jedhe nyaata ganna qabu arguu hin danda'u. Bar daleeyduu nuu naqee maare daleeyduu arraan booda naqiniif namayyuu nyaata baasii kaayifachira namuu hamma danda'u arraa saffaratu. Waan hambisiyoo naqee isaatti gaafata. Suniif seerri sun gartee mana keessatti ta'ee keessummatti illee galgala kana namni nyaata dhiisa. Nama mana kana dhufe hundarratti irratti dalagaa jechuudha. Akhi rabbi mana kana isin fide. Yoo isin fide sun seera mana kanaati. Namni rabbi keessummaa namni rafide irratti seera sun jala buluu qaba. Kana fakkaatti gaa. Kana fakkaatti gaa sagantaan teenya sagantaan muuxannoo jireenyaa arraan tana muuxannoon jireenyaa haajii obboleessa keenya kabajamaa abbaa qabeenya odoo hin taane abbaa kennaadha jechuun ni dandeenya. Haaji Muktaarii wajjin goone tana fakkaatti. Torban sagantaa tana fakkaattuun inshaallah walitti deebinaa daawwattoonni TV Hamilton akkasumas daawwattoonni peejii Najjaashi fi YouTube Najjaashi irraa nu daawwachaa jirtan turtiin obboleessa keenya kabajamaa ulfaataa Haaji Muktaar abbaa miskiinaa waliin goone tana fakkaatti. Haaji hedduu na ulfaadhaa yeroo isin qaalirraa akkuma dura jenne nu murtanii yeroo dheertuu ta'an waliin dabarsitanii muuxannoo teessan hawaasa keenyaaf nu dabarsuu keessaniif nu kabajamaa ulfaadhaa umrii nu dheeradhaa ammallee rabbii itti isinii haa dabalu oluma malee rabbiin kallattii hundaan gad isiniin haa didu isin qofa odoo hin taane dhaloota keessan keessatti rabbii miskiinummaa walitti isin fidin wallaalaa wajjillee rabbii walitti isin fidin isiniin jenna. Hawaasni keenya gaa bakka jirtanii amiin nu jaa isinillee muuxannoo haajii tana namoonni rabbii waa bira kaaya akka nuu fudhatan jechuudha. Hangana dhaamsa dabarsuu barbaanne haajii gaa dirqiidhaan tana keessaa isinii baafne dhaamsa kun akka waan irraa jaaladhe jecha wajjin deemee hoggaan laalee haajii hedduu akka abbaa qabeenyaati miti namaaf falliidha. Saayiba nuu ta'uu danda'a saayiba miskiinaati saayiba namoota sheekaniiti saayiba ustaaddaniiti. Kana gaa sagantaa xiyyaanillee asitti gabaabsaa haajii dhaamsi oofe wanni jettan jira. Wanni dhaamsa hafu hin jirtu. Ammaan gartee rabbiin alaafis dabarse waan kan gaa sagantaatti dhuftu keessa yoo rabbi joonni nu hafee jiraattes ni haasofna. Har'a muuxannoo xiyyatana wanni kana haasawaf ilmaan qiyyaas arma jiran akka nu dhageenii fi achumaan hawaasni qiyyaas gartee ijoolleen ammaan ganaa guddattullee miskiinaaweetis namni akka argatu dhabeetis akka argatu kufeetis akka ka'u achuma keessa guchi seenan kannaan akka nama miskiineessi. Namni gartee islaamaa ol beeka jeetii yaadu. Namni tokko akhii nama osoo beekuuti wal yaadachiisuun ni jirtiime yaadachiisuuf jee kanaafuu kannaa ol kan nuti jirus rabbi akkasitti tanraa olii haa kannuufi khaanis rabbi haalaafisuufi anillee kannaa tana keessatti kan itti dawwamtu gartee kan fuuldura malee if booda hin deemin rabbi naa godhu jecha isinillee warri dhufee armeedduu
yeroo teessan nuu kanneen nurraa waraabii galatoomaan isin jaa ganamaan nagaan na jiraadhaa ulfaadhaa galatoomaa jirguriin eertuu isin hawwinaa kana daawwattoonni keenya illee egaa nagaan nu tura billahi tawfiiq assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh